raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22, 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffattoonni keenya akkamitti guyyaan har'aa sadaasa 3 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Ajjechaa dhiyaa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisuun paartiin badhaadhinaa naannoo Amaaraa marii geggeessee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Ajjechaadhuma aanaa Gullisoo keessatti raawwatame kana addi bilisummaa Oromoo balaaleffatee qaamni walabaa akka qoratu gaafatee jira. Gabaasa oduu boodaati. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi har'a geggeeffamuuf kaadhimamtoonni lamaan sagalee xumuraa argachuuf kutaalee biyyattii ijoo keessatti duula filannoo geggeessaniiru. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti geggeessamaa jiru ilaalchisuun immoo keessummaa dubbifne qabna. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii. Oduudhaaf gara jaallanneettan isin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti uummanni hedduun pirezidaantii biyyattii filuuf wiirtulee sagalee itti kennanitti deemaa jira. Kunis pirezidaant Tiraamp waggootii dhufan 4 akka itti fufan gochuuf yookaan isaaniin aangoorraa buusanii deemokiraaticha ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayideniin filuuf ta'a. Kana irratti oduu booda gabaasa qabna. Durataan Komishina Gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mahmad Itoophiyaa keessatti hokkara gosootaa uumameen namoonni nagaa ajjeefamuu jabeessanii balaaleffatan. Gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwan namni jalaa miidhameef ibsanii kanneen madaa'anis akka dafanii fayyan hawwii qaban ibsaniiru. Aangawoonni Itoophiyaa kanneen yakkasuu kanneessaa kana gaggeessan qabanii seera duratti akka dhiyeessaniifis gaafatanii jiran. Hokkara gosa gidduu dabalaa deemuu fi kanneen kana keessaa harka qaban martinuu kana hammeessuurraa akka of qusatan muddama biyyattii keessaa hanqisuu irrattis akka hojjetan gaafataniiru. Kanneen siyaasa keessa jiran marii biyyoolessaa hundumaa hirmaachise gaggeessuun dhimmootii ijoo ta'an irratti yaada waliigaltee tokkorra akka ga'an. Kana gochuu dadhabuun immoo Itoophiyaa qofaaf otoo hin taane guutummaa kutaa sanaa fi dhiibbaa hamaa qabaa jedhaniiru. Jijjiirama mootummaan jalqabeef gamtaan Afrikaa deeggarsa qaburra deebi'anii mirkaneessuun biyyattii keessatti nagaaf tasgabbii gamaa argamsiisuun gargaarsa barbaachisu gochuuf qophii ta'uu isaanii Muusaa Faakii Mahmad ibsanii jiru. Itoophiyaa keessatti wanni ta'aa jiru akka yaaddessaa ta'uu ittaanaa pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell hubachiisanii jiru. Paartiileen martii fi biyyoonni ollaa Itoophiyaa muddamsa xiqqeessuuf jechoota hamaa dubbachuu fi qubsiisuu loltootaa kan tuttuqqaa ta'an irraa akka of qusatan gaafatan. Kana gochuu hanqachuun immoo Itoophiyaa fi kutaa sana keessatti tasgabbii dhabiinsa kaasisuu malaa jedhaniiru. Sadarkaa biyyaatti qaamota siyaasaa mara kan hirmaachise marii gaggeessuun waliigalteerra ga'uun yeroo kamiyyuu caalaa amma barbaachisaa ta'uu ibsan. Kun uummanni Itoophiyaa deemokiraasii fi badhaadhina argamsiisuu fi ijoo akka ta'e humna waraanaan sodaachisuun furmaata ta'uu akka hin dandeenye dubbatan. Gamtaan Awurooppaa jijjiirama Itoophiyaa deeggaruuf cicha akka qabu seeraaf buluu fi kabajamuun mirga dhala namaa dhumaan akka nama ga'u kana malees filannoo walaba madaalawaa fi qabatamaa ta'e gaggeessuuf ni gargaara jedhanii jiran. Godina Wallaggaa dhiyaa aanaa Gullisoo ganda gaawaa gaanqaa keessa jiraataa akka turan dhalattoota Amaaraa 54 mana barumsaa tokko keessatti hidhattootaan ajjeefamuu Amnesty International ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti qorataa biyyootii gaanfa Afrikaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee akka ibsanitti በጥይትና በቦምብ እንደገደሏቸው ነው የተረፉት ነዋሪዎች ገለጹልን። በዚህ ፍቃድም እስከ ትናንትናው ድረስ እስከ ረሳሳፍ ቦምቢን akka isaan ajjeesan kanneen lubbuun hafan nu ibsaniiru. Haga kaleessaatti reeffa namoota 54 lakkaa'uu nutti himan. Lakkoofsi kun dabalus mala jedhaniiru.
Naannoo sana ka ture raayyaan ittisa biyyaa sanbata darbee eegaachi ba'ee booda waraanni bilisummaa Oromoo to'atee akka ture kan ibse Amnesty International gaafa dilbataa daa'imman haadholiif maanguddoota walgahiif waamanii ega mana barumsaa seensisanii booda meeshaa sagalee qabuun ajjeefamu kanneen ijaan arganii fi haleellaa sanarraa hafan maqaa dha'uun gabaasee jira. Komishinarri Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sabaa himaa mootummaaf kaleessa ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman 32 jechuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaan gosa irratti hundaa'e gaggeeffame kan hawaasni addunyaa akka balaaleffatuuf paartiin badhaadhinaa kan Amaaraa waamicha dhiyeessee jira. Haleellaa raawwatameefis Hiwaatiif Oneg Shaneetu itti gaafatama jedheera. Ajandaa Hiwaatiif Oneg Shanee kan raawwachiisan immoo caasaa mootummaa keessas jiru jedheera. Kanas qulqulleessuuf hojjetamaa akka jiru dubbatameera jechuudhaan Asteer Misgaanaw Bahar Daar irraa gabaastetti tujubee dhiyeessa. Hoogganoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa kan sadarkaa olaanaa guyyaa har'aa walgahii geggeessuudhaan dabarsan. Ajandaan isaanii immoo jijjiirama biyyattii duras ta'e isa booda dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaawwan raawwatamaa jiru jedhaniif dhimma jiraachuu biyyaa ta'uun ibsameera. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa Abrahaam Allahany akka jedhanitti uummanni Amaaraa lammummaa Itoophiyummaa isaaf amantaa cimaa kan qabu eessayyuu deemee jireenya isaa mo'achuuf katattaafatu uummata gaariif biyya jaallatu jedhan. Itoophiyaadhaaf ejjennoo cimaa inni qabu ka beekan gareeleen adda qoodan kanneen akka Wahaat garuu seenaa dogoggoraan uummata obbolaa ta'e ka birootti adda isa baasuuf hojjetaa jiru jedhan. Amma immoo eenyummaa isaa irratti balaa geessisaa jiru jedhu obbo Abrahaam. Fixiinsa uummata Amaaraa irratti raawwatamu hawaasni addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhaniiru. Dhimmi isaa dhimma gosa tokkoo qofaa osoo hin taane balbala kanneen biroos kan rukutu ta'aa ka jedhan itti gaafatamaan kun ajandaan Wahaat inni ijoon Itoophiyaa diiguudha jedhaniiru. Ajandaa Wahaatiif abaa'oo shanee kanneen raawwachiisaniif caasaa mootummaa keessa jiran fakkeessitoonni jiraachuu obbo Abrahaam dubbataniiru. Yeroo ammaa fakkeessitoota caasaa mootummaa keessa jiran qulqulleeffamaa akka jiran obbo Abrahaam ibsanii jiran. Amaaraaf Itoophiyaa irratti haleellaan raawwatamaa jiru abjuu hin taanedha ka jedhan obbo Abrahaam dhuma irratti Itoophiyummaatu injifataa jedhaniiru. Dilbata darbe yaa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti hidhattoota abaa'oo shaneetiin yoo xiqqaate namoonni badiin qaban 32 du'aniiru jechuudhaan mootummaan beeksiseera. Komishinni mirga namaa Itoophiyaaf kanneen haleellaa sana jalaa miliqan garuu lakkoofsi isaa kan mootummaan jedheen ol ta'uu dubbatu jechuudhaan Asteer Misgaanaw Bahar Daar irraa gabaasteetti. Dhiiga lammiiwwan gara jabinaan ajjeefamanii dhangala'e sana bu'aa siyaasaa argachuuf akkasumas dhugaa dhoksuuf shira uummata irratti hojjetame jechuudhaan mootummaan bulchiinsa naannoo Tigraay beeksisee jira. Ajjeechaa kanas balaaleffachuudhaan gaddatti dhaga'ames ibsu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera soraadhees. Akka gabaas biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraayitti akka Wallaggaa dhiyaa keessatti uummata nagaatti fixanii naannoof uummata Tigraayillee gaddi guddaa. Mootummaa fi uummati naannoo Tigraay fiixii akkana tana eessattuu taanaan hin balaaleffataa jedha. Akka taanaan itti gaafatamaa biiroo tana obbo Haddush kaasuuf yoo itti ganna lamaaf akka dabranilleetti uummataa fi mootummaan naannoo Tigraay akka jecha akkana hin jiraanne wargaree wal jaaree irreenan bulchu katanaa irratti hojjetu irratti qabsaa baay'ee jedha. Warra Wallaggaa lixaa keessatti uummata nagaa akkana fixe qoratanii aduu akka dansaa gadi hin baasin iyyuu dubbii tana irra deddeebi'uuf jedhaniitiin akkuma baratan kaanii namni biitti taphachuu jiranii jedhe itti gaafatamaan kunin. Tuni nammoo jedhe itti gaafatamaan kunin uummataaf mootummaa naannoo Tigraay irra hin jilbeeffachiisuu fi qophii itti jiranii jabeeffachuuf Tigraay fi Iwaatitti quba qabanii jedha. የፖለቲካ ነጋዴ ሆነው በደም የተጨማለቀው ንጹሃን ሰዎችን warri siyaasaan daldalu kadhii garka coolles uummata nagaa hidhee ijjeese ufuma ijjeese namitti dhaqatu keessattu uummata Tigraay fi mootummaa naannoo Tigraay afaan hin buune kunini adoo dhugaa jirtuun qoratinu TPLF fi abaa'oo shanee jedhe warri irreen biyyi bulchu kunini bulchiinsi Shaabiyaa waliin Tigraay jilbeeffachiisuuf tanta'a jedhe. Uummata nagaa fixanii keessaa immoo faayidaa siyaasaa argachuuf deemuun dabirratti daba tuuluu qofaa miti dhugaa dhoksuuf deemuu jiraachuun beekamuu maltee jedhe. Wallaggaallee taa'e uummata nagaa harmaan durallee sababa tokko waan ta'eef akka kanaan walitti qabaniitiin fixanii akka qoratanii dhugaan baatu feenaa jedhe itti gaafatamaan kunin. እንደለመዱት እንዳያድበሰብሱ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማትና akka jarii akkuma barat kaan hin tolchine dhaabee mirga namaalleen dhaabbileen addunyaalleen waan kan qoratanii akka sabaaf sabalammii waan kan beekan tolchuu malan. Gareen badiituun eenyu akka taate akka dansaa beeksisuu fi dhugaa qorachuu malanii jedha. Addunyaan adda dubbiin tun keessi turteen dhoffamin iyyuu akka dansaa keessaa qulqulleeffatteetiin qorachuu maltee jedha. Ittaanaan itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo naannoo Tigraay. Godina Wallaggaa dhiyaatti
dheengadda haleellaa gaggeeffame kan balaaleffate koomishiniin mirga dhala namaa Itiyoophiyaa kanneen badii kana geessisan seeraan akka gaafatamaniif waamicha dhiyeessee jira. Naannoo haleellaaf saaxilamoo ta'uunsaa beekamurraa humnootiin nageenyaa maaliif gadhiisanii akka ba'an akka ta'e qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuudhaan ibsa baaseen beeksise. Ragaaleen ba'an namni 33 ajjeefamuu kan agarsiisan ta'us odeeffannoon jalqaba koomishinicha argatee ture. Lakkoofsi kun akka dabaluu malu agarsiisaa jechuusaa Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Miseensa hooggana paartii Demokiraatawaa Amaaraa akka ta'an obbo Lidatu Ayyaalew itoo mana hidhaa keessa jiranii waan dhukkubsataniif wal'aansa fayyaa argachuu gaafachaa turuu isaanii pireezidaantiin paartichaa obbo Adaanee Taaddasee beeksisanii jiru. Obbo Adaaneen akka jedhanitti manni murtii wal'aansa fayyaa akka argatan eehamee fi har'a wal'aansa argataniiru. Obbo Lidatuun dhibeewwan kan qabanii fi wal'aansa hordofaa akka turan boodana garuu sababa mana hidhaa jiraniif hordoffii yaalaa kan hin qabne ta'uu ibsame. Kun immoo dhibee sanas itti ammeessuusaa dubbataniiru. Pireezidaantiin Ivory Coast Alaasaan Otaaraa marsaa sadaffaaf pireezidaantii ta'uuf dhiyaachuun isaanii wal falmisiisaa kan ture ta'us sagaleen kenname walakkaan lakkaa'ame akka agarsiisutti caalmaa sagalee argataa jiru. Kaadhimamtoonni mormituu lama garuu ba'ii filmaataa dursee himamaa jiru kan gatii dhabsiisuuf yaalaa jiran. Injifannoo Otaaraaf beekannoo hin laannu marsaa sadaffaaf dhiyaachuun iyyuu heera biyyattii cabsuudhaa jedhan. Akka heerri biyyattii jedhutti pireezidaantiin tokko marsaa lama qofa aangoorra tura. Oduu addunyaatti deebinaa Veenaa Oostiriyaa keessatti haleellaa gaggeessuun yoo xiqqaate nama 4 ajjeesee kan biraa 14 caalaa namni madeesse garee shororkeessota Islaamik Steet kan deeggaru ta'uu aangawoonni biyyattii har'a ibsanii jiru. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Oostiriyaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti haleellaa eda galgala dhaqqabe sana shororkeessaa Islaamaa yoo xiqqaate tokkotu geessise. Qawwee qabatee kan turee fi waggaa darbee gara Siiriyaatti malee gara Islaamik Steetitti dabalamuuf ture jedhamuun kan himatame ture. Nama haleellaa kana geessise poolisiin kan ajjeese yoo ta'u kanneen biroo haleellaa kana keessaa harka qaban jiru yoo ta'e jedhamee immoo barbaadamaa jiru. Gareen waa'ee vaayirasii koronaa irratti akka hojjetuuf pireezidaant Tiraamp hundeessan keessaa miseensa ijoo ta'an Dr. Debra Birx weerara dhukkuba COVID-19 kan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhu keessaa amma sadarkaa dhumaatiitti seenaa jira jedhan. Maddeen oduu akka jedhanitti qindeessituu garee kanaa kan turan Dr. Birx wiixata kaleessaa barreeffama baasaniin aangawoonni bulchiinsaa tarkaanfii giddugaleessa ta'ee jabinaan hojiirra oolchuutu irra jiraa jedhan. Kunis sochii jiru guutummaatti cufuu fi sadarkaan vaayirasicha to'achuu kan jedhu gidduu ta'uu qabadhan. Kunis lammiiwwan Ameerikaa afaaniif funyaan akka haguuggatan fageenya namoota gidduu akka eeganii fi sagantaan qoratamanii ilaalamu hedduminaan hojiirra ooluu qaba kan jedhu akka dabalatus ibsameera. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa aanaa Gullisoo keessatti ajjeechaan lammiiwwan balleessaan qaban irratti raawwatame qaama walabaan akka qoratamu gaafate. Obbo Daawud Ibsaan kan hoogganamu addi bilisummaa Oromoo dhiyaa Oromiyaa keessatti ajjeechaa lammiiwwan irratti raawwatame cimsee kabalaaleffatu ta'uu tuqee gadda guddaatti dhaga'ames ibseera. Obbo Araarsoo Biqilaan kan hoogganamu koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo illee ajjeechaa sana balaaleffateera. Abaa'uun ajjeechaan sun qaama walabaan akka qoratamu gaafachuu taansuudhaan aangawoota Oromiyaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne Tsahaay Daamxootu gabaase. Onkoloolessa 22 bara 2013 godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo bakka addaa Gaawwaa Qaanqaa jedhamutti haleellaan lammiilee irratti raawwateen gaddineerraa jechuun hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dubbatan. Obbo Daawud itti dabaluudhaan biyyattiitti bakkeewwan garaagaraatti ajjeechaan lammiilee irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira. Kun immoo nageenya biyyattiif sodaa guddaadha jechuun furmaata waaraa barbaaduun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Deddeebisee ta'ee baay'ee ulfaataadha. Irruma diddibameetti darbee naaf uummataa fi odeessi gahaan hin kennamu. Tokko gadduma keenya ibsachuu fi lammiilee Oromiyaa achitti dhuman kana jedhaman kanaaf. Lammataa waan kun deddeebi'ee bakka hedduutti ta'ee rakkinni nageenyaa, gaaga'amni nageenyaa
keenyaa biyya kana bakka qabanii bakka gadhiisan dhabamutti jira. Inni kuni keessattuu ajjechaa fakkaataan kanaan duras deddeebinee jenneerraa ifan ta'u uummataa fi kanaaf qaama walabaan akka inni qoratame warra du'an jedhan kanaafis hunda keenyaaf ummatoota Itoophiyaaf addunyaaf illee ifa akka ta'u gaafanne. Ajjechaan namoota irratti raawwatu yeroodhaa gara yerootti dhaga'amaa jira kan jedhan obbo Daawud namoota yakka ajjechaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuuf maatiifis ta'e uummataaf ibsuun hin mul'atu. Kanaaf ammas qaamni walaba ta'e ajjechaa kana qoratee akka uummataaf ifa godhu hubachiisnaa jechuun ibsaniiru. Koreen hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamu gama isaan ibsa baaseen ajjechaa lammiilee Wallagga Lixaa aanaa Guldisootti raawwate balaaleffataniiru. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti ajjechaan raawwatame kun haleellaa shororkeessummaatii jechuun ibsani. Akkaataan itti ta'etti ajjechaan sunis suukanneessaa ta'uu dhageenye. Kanaan ni balaaleffannaa jechuudha. Eenyuyyuu haa godhu, eenyuyyuu haa raawwatu waan balaaleffatamuu qabudha. Eenyullee kana balaaleffachuu qabaa jechuudha. Gochaan kun immoo gochaa shororkeessummaati. Ajjechaan akkasii kun isa jalqabaallee miti. Waan illee sanyii yookaan immoo sabummaa adda baaseellee taasifamu miti. Iddoo baay'eetti Oromootis bifa kanaan ajjeefamuun lakkoofsi namaa guddaa ta'uu xiqqaa ta'uun akka jirutti ta'ee namoota ajjeefamuun waanuma beekamuudha. Ilmaan Oromooillee bifuma kanaan Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti ajjeefamuun ni jira. Inni kun dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha. Obbo Qajeelaan itti dabaluudhaan ibsa mootummaan ABO Shaneetu haleellaa kana raawwate jechuun ibsa irrattis yaadattaan kennaniiru. ABO Shanee kana nuti hin beeknu. Maqaa ABO Shanee jedhus jaarmee ABO Shanee jedhus hin beeknu. Garuu miidiyaan tokko tokko dogoggoraan haa ta'uu beekaa haa ta'uu yeroo tokko tokko maqaa ABO waan jiru tokko keessa naqu. Adda Bilisummaa Oromoo qabsoo karaa nagaa gochaa jira. Qabsoo karaa nagaa fi seeraan itti deemaa jira. Adda Bilisummaa Oromoo filannoo dhufurraas qooda fudhachuudhaaf sochii godhaa jira. Rakkoolee adda addaadhaa biyya kana keessa jiran mudatan hundumtuu furmaata argatanii rakkoon nageenyaa amma jedhamaa jiru fi kan kana fakkaatan hundumtuu furmaata argatanii gara filannootti deemuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoo qophiitti jira. Adda Bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa keessaas hin qabu. Adda Bilisummaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu ajjechaan lammiilee nagaa irratti raawwatame qaama walaba ta'een qoratamuu qabaa jechuun kan gaafataniif gama mootummaatiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Sagantaan keenya miidhagaa qabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatinaa. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan pireezidantummaaf isaan dorgoman ittaanaa pireezidantiin biyyattii duraanii Joo Baayiden kaleessa duula filannoo ka xumuraatiif kutaalee biyyattii ijoo ta'an hanga tokkorraa sagalee xumuraa argachuuf carraaqaa turan. Gabaasaa Biraayan Paadan sooraa dhiyeessa. Agdii tanaa keessatti nam miliyoon 100 dhiyaatutti filate. Kaan dhufa filate kaan paawustaa argata. Ameerikaan har'a pireezidaantii filachuu jirti. Pireezidaantii Doonaald Tiraampii fi ittaanaa pireezidaantii Obaamaa kaduri Joo Baayidenitti irratti wal dorgomuu jira. Demokiraatiif Rippaabilikan. Warri dorgomu agdii tanaatti iyyuu duulum filannoo oolee bule. Haleellee akkanuma. Demokiraat keessaa Joo Baayiden kutaa Ohaayootii fi Pensilveeniyaatti eegee yaane akka uummatni baay'eetiin filatu dhaamate. Ammaan tana yoo inni mi'aawu malee saatiin demokiraasii ta'e deeffan ammaan tana hin dandeenye hagana caalaayyuu hin dandeennaa jedha. Akka halee Baayidenitti harka furiin Tiraamp dur jira. Akka dhaabii filannoo to'atu Real Clear Politics jedhetti. Ganna furiin duratti ammoo Tiraampitti duuba dhufeetiin kutatan moo'e. Pireezidaantii Tiraamp sanbata dabre nama hedduu baafatetti Filooriidaa keessa oole. Akka ogeeyyituu siyaasaa jedhanitti Tiraamp qabxii guddoo argachuuf Filooriidaa moo'uu male. Filooriidaan lafa bakka buutota uummati filate yookaan Electoral College pireezidaantii filatan godini cufti seermata ofii qaba. Bakka buutota uummata filata. Ka uummati baay'ee filata malee nama moo'u bakka buutota uummataa 538 keessaa nama 270 marga dursee argatetti moo'u. Uummatillee ni filata jedhe kunillee ni filata. Pireezidaantii Tiraamp Filooriidaatti nama hedduu baafatee dorgommii keessa oole. You know what gets crowds like this? Making America. Nama hagana geetatan argachuu hin danda'an. Nama hagana guddaa kan namni argachuu danda'u tokkooyyuu hin jiru. Maaliif akkana bargaan seetan? Jabeen Ameerikaa ammallee deebifannaaf akkana jedhe Pireezidaant Tiraamp. Hagdii tanaatti Tiraampii fi Baayiden Filooriidaatti walum jal jiran. Pireezidaantii Tiraamp kalee Pensilveeniyaa, Noors Karoolaanaa, Miishiganii fi Wiskaansin keessa oole.
godin kan sadeen gan sadeen duratti isatti mo'ate barkanammoo godin kun yookaan isaa cita yookaan gara Baayiden gala jari lamaan yoo dorgomu laafinnaan walima Baayiden Trump korona malle dabalaa deemuu jirkan ayyuu Ameerikaa irraa dhowwuu hin dandeenye jedhatti uummatatti mata. Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. He did that. His own chief of staff. Donald Trump alaabaa adii itti arguufatti vaayirasii kanatti harkannate. Gaafatamaan hojjettoota isaalleen tanuma qonni inni torbaan dabre keessa jedhe. Yaayyuu dadhabne homa tolchuu hin dandeenyu jedhee jedhe. Pireezidaantii Trump ammoo mala jireenya Ameerikaa kan adoo koronaan kun hin dhufin iyyuu jabeessa guddisaa dhufeeni jabeen suniin gamasiin himata. Baayiden ammoo yooyyuu moo'e gibira sanit dara hojii dhabdanii jedhetti gamasiin biyyatti himata. Biden will raise your taxes $4 trillion, massively increase your regulations, close down your factories. Gibir doolar biliyoon hedduu isanit dabala. Waan isan qabdan akka malee isanirra to'atalle. Warshaa keessan cufsiisa hojii teessan biyya alaatti isanirraa erga. Haga dhalateeyyuu hojiin isaatu tanumaa jedha. Ameerikaan filannoo jirti. Nam miliyoon 100 dhiyaatutti filata akka kaleetti. Akka warri qorate jedhetti akka kaleetti paartii Demokiraatitti Rippaabilikaan caaleetiin dur jira. Rippaabilikaan ammoo adda nama iddoo argattee jennaan dubbiin hin jijjiiramte. Abbaamoo galgalummaan beekuu dhabuu danda'an. Wasadii eeguu jiran. Kaardii poostaan ergan talakkaan irra baane. Talakkaanii ammoo dhumachuu diddeefi. Filannoon tun wal dhabtaate mana murtii deemuu dandeettii fi waan akkana kan fa'eegan. Dhaggeeffattoota keenya har'a Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa filannoo biyyoolessaati. Uummanni Ameerikaa har'a pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif kan isaaniin dorgoman itti aanaa pireezidantii biyyattii duraanii Joo Baayiden keessaa eenyu waggoota arfan dhufaniif akka pireezidantii isaaniif ta'u filachuuf jiran. Dhimma filannoo har'aa kana ilaalchisee kan kutaa Teeksaas jiru Koolleejii Koolinsitti barsiisaa barnoota dinagdee yookaan ikoonomiksii kan ta'an Piroofeesar Mohaammed Xaahiroo akka yaada isaanii nuuf kennan namoonni haasofsiisee jira. Professor Mohammed filannoo har'aa kan United States keessatti geggeessamaa jiru kana filannoodhaan maandura biyyattii keessatti geggeessamanirraa maaltu adda godha akkamitti ilaaltu? Filannoo ammaa kana filannoo asiin dura ta'an keessa adda ka godhu pireezidantiin amma jiru Donald Trump waan hedduun waan pireezidantiin Ameerikaa hin dalayne hin jenne nama jedhuu fi ammas zamana dhukkubni haarofni COVID-19 jedhamu kun itti dhufetti filannoo ta'utti jiru. Kanatu adda godha jedhee ilaala. Duulawwan filadhaa kaadhimamtoota paartiilee lamaaniin iyyuu jechuun pireezidaantii Doonaald Tiraampiif ka Dimokiraatota irraa isaan dorgoman itti aanaa pireezidaantii duraanii Joo Baayideniin geggeeffamaa turan akkamitti ilaaltan? Joo Baayiden waan hedduun wama baratame akkuma asiin dura namni pireezidantii Ameerikaa ta'ana filadhaa jedhu akkuma aadaatitti nama duula godhaa ture waan gaarii dubbataa arrabni isaa miliqee waan hamaan dubbatu. Pireezidant Trump ammoo akkuma namni waggaa afran kana isa itti baretti waan hin baratamin dubbataa waan tokko ammootu waan ceeraa fokkuullee dubbataa kanatu adda isa godha. Yaadi uummata sagalee kennuu kutaalee adda addaa keessaa kadur paartii Riippaabilikaanii yookaan immoo Dimokiraatii deeggaruudhaan beekaman filannoo ammaa kanarratti yaada isaanii jijjiiruu maluu ka jedhu deddeebi'ee odeeffamaa ture. Kun maaliif jettanii yaaddu waan hubattan maaltu jira? Filannoon kun filannoo waggaa afur dabreetiin wal fakkaata. Wanni adda isa godhu yoo jiraate President Trump amma rekordii qaba waan uf duuba achi garagallee laallu qaba. Gaafa duraasan namni hedduun isan beekuu ture. Namni politikaa Ameerikaa jala hin deemne hedduun isan beekuu ture. Amma isa beeka. Wanni inni irratti duula na filadhaa kana waggaa afran duraa godhee fi amma godhellee wal fakkaata. Wanni hedduun isaa waan aadaati. Aadaa yoo jennu jijjiirraa guddaatu dhufu jira biyya kanatti. Donald Trump ammoo akka itti dubbatu beekaa uummata isa deeggarutti. Demograafiin takkaahu gosti adiitun xiqqaachuu jirtii waan jedhu sodaa hedduu namni waan qabu. Warri adiin kun inni ammoo akka itti dubbatu waan beekuuf gargaarsa guddaa ka argateef bara duraallee ammallee waan saniif filannoon pireezidantii yeroo hedduu ka murteessu silaa ikoonomiidha. Ikoonomiin Ameerikaa yeroo ammaa kana dhukkubni COVID-19 kun uduu jiru ikoonomiin isaa wayyaa ji'a dabree 30 oliin guddate ikoonomiin Ameerikaa jechaan wanni hedduun cufaa waan tureef deebi'ee wayita banamu oomishni akka malee ol ka'e. Hojii dhabdummaan 7.9 jechaan akka silaa dhukkubni kun waan cufa cufeef ikoonomiin Ameerikaa ammallee wayyama.
mootu President Trump kanatti dhimma ba'utti hin jiru. Akka arginutti isteeta hedduu keessatti isteeta duraan Republikaanatti beekaman akka Georgia, akka Nevada, akka Florida illee bara duraa isatu moo'ee amma mootu hedduu achitti illee rakkina irra gahee jira. Maaliif ta'e Profeesar Mahammad? Gara isaa kayaa akkuma siin jedhe namni hedduun jaarrotiin fakkeenyaaf Florida keessatti gara Dimokiraataa as deebi'anii fi waa'ee dhukkubaa kana inni maaskii fuulaa kana hin godhatu dhukkuba kana akka diqqatti waan laalee namni hedduun amma dhukkubni kunillee ol ka'ee namni hedduu waan dhukkubsateef namichi kun akka waan pirezidantii Ameerikaa irraa eeggamu tokko akka gaarii godhutti hin jiru jedhanii isa irraa garagalanii Joo Baayidaniif voot gochuuf deeman. So gara lachuu jira jecha nama walirraa saamuun kun. Gama Joo Baayidanii dhimma ijoo jabaa ta'ee kan sagalee kennitoota gara isaaniitti hawwateera jettanii yaaddan maaltu jira? Warri Dimokiraataa duula kana waa'ee Donald Trump godhanii jiran. Waa'ee ekonomiitii miti Joo Baayiden ekonomii irraa hedduun dubbatu yoo argattanii yaattan. Namicha kana asii kaasuu qabna. Namichi kun Ameerikaaf gaarii miti. Dhukkuba kana eega dhagaye Januwarii dhagaye Maarchii nu himee nu dhussee. So personality Donald Trump gooteefti Dimokiraatonni filannoo kan. Kanaaf teeta hedduu waan jalaa fudhataatu fakkaatti. Fakkeenyaaf Joorjiyaan ganna 30 ol Dimokiraataa fi taateen beet. Amma isiin illee gara isaa gara Joo Baayiden deemuun ooltu jedhan. Texas isteendiyaan keessa jiraadhu tun hedduu uummata gartee aadaa jabeessu. Konservatiif ka jennuun yeroo hedduu Republikaanaa qoonqabuusa uummanni Texas. Amma asitti illee sodaachisaa Joo Baayiden. So kun cufti wanni ta'eef Dimokiraatonni waan ibaa dhiisanii namichi kun badaa namichi kun akkana jedhee namichi kun gaafa namni gurraachi du'u uummata adii uummata gosummaan deemu kana hin balaaleffatu waan hedduu jedhanii itti milkaa'anii jiranii jechuu dandeetta namoo. Walumaa galatti deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanarraa biyyootiin kaan maal baratu jettanii yaaddu Profeesar Mahammad? Waan feetellee goote uummanni Ameerikaa baheeti sagalee isaa buusa. Amma miliyoona 100 ol haga ganama kanaatitti sagalee buusanii jiran. Early voting ka poostaan ergan jecha. Miliyoona 100 waan guddaadha kun. President Trump gadi baheeti yoo sagalee anaan kennin mana taa'aa maali jedhaa. Sodaan takkallee hin jirti rabshaan akka addunyaa biroo televiziyoonaan aga dubbata asitti illee dhufaawwanni jiru shakkiin xiqqoon takka uduu jirtu ummanni waan akkasii tole jedhee fudhatu. Uduu kun cufti jiru namni miliyoona 100 ol early vote godhe. So kanarraa barnoonni maali? Mootummaan ummata malee mootummaa ta'uu hin dandeettu. Ummanni Ameerikaa ammoo waan akka addunyaa baatee arginu kana tole jedhee ummata fudhatu. Maali? Ummata bilisummaa dhandhamee arge waan ta'eef waan akka amma Afrikatti agarru waan akka amma South Amerikatti agarru akkuma fedhamni gartee qawwee fi maaliin mootummaa walirraa fuudhan kan ummanni kun ummata tole jedhuu miti wanni nama boonsu biyya kana jiraachuu kiyya wanni hedduu na boonsu ana tokko waan san. Profeesar Mahammad Xaahiroo Collins College ka Texas jirurraa ibsa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Isinis afeeruu keessaniif galatooma namoo nagaa. Hayyee nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan